مركز كو جالتا ما حكامنا بكمستان وجبيس تكابا carraa gaarii kana irratti hojjechiirre liinkii keenya qabannee markata tolzuunne liinkii kana dafnee obsaa kan jaalu iddoo beekamtu san madaalu waan nuti abbacha beeffata osoo nuti jirru malkanii maal affata waliif ajajamaa fuulduratti adeemna walis hin tuffannu wal jala dhageenya ustaada keenya osoo waa hedduu arguu hamilee rabbumaa jedhee yaa ilmaan koo jedha siutuma sesseeqaa akkin nu jaalatu sinuma hunda beeka osuma beeknu si waa أنا الداعي بإيماني على الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني وأحمي صف إخواني أنا الداعي مركز كو جالتا ما حكامنا بكمستان وجبيس تكابا carraa gaarii kana irratti hojjechiirre liinkii keenya qabannee markata tolzuunne liinkii kana dafnee obsaa kan jaalu iddoo beekamtu san madaalu waan nuti abbacha beeffata osoo nuti jirru malkanii maal affata waliif ajajamaa fuulduratti adeemna walis hin tuffannu wal jala dhageenya ustaada keenya osoo waa hedduu arguu hamilee rabbumaa jedhee yaa ilmaan koo jedha siutuma sesseeqaa akkin nu jaalatu sinuma hunda beeka osuma beeknu si waa heddus balleessina inni susuma beeku gorsumaan nuuf hima urmii nuuf dheeradhu nutis si jaalanna ustaada keenya qaalii ati abbaa keenya hunduma barattoota ani sin jaaladha hundumti keessanuu anaaf jajjabaadha fuulduratti deemaa harka wal qabadha galma keessan ga'uuf jabaadha hojjedha nama nu gorsus qabna mee maaluma dhabne umi Huzeefaa qabna isheetu kan qabne tuuta nu gorsiti osoo hin jarjarin miira tasgabbiidhaan osoo nu hin lolin amala qabeettii namaa faayamtu waa hunda urmii dhu nu biraa qabda ati oolmaa guddaa yaa ilma koo jetta atu yeroo hunda anis hedduun si jaaladha jettu nama guddaa anis hedduun si jaaladha jettu nama guddaa jajjabee ijoollee yoomin maqaa kaase wal faana tarreessa Allahu akbar Duddu markada irra deebi'een faarsa shugguxiin hangafa kan yeroo isni guutuu nuuf goote aarsaa. Ani dhugaan dhoksutaniinu maanima shugguxii fi qaroo kan jaraa adduma kabajaa isinii mala ani sin jaaladha kabajamtoota keenya urmii nuuf dheeradha ana biras qabdu isin oolmaa cimaa jecha biraan qabu anaaf galatooma. Heddus na gorsitu obboleewwan qaarii baga isin qabaadhe hiriyoottan gaggaarii baga nuuf gammadde nuti siif gammanne obboleettii teenya qaaliitti abdiin kutanne biyya keessa teettee shabakaan wal lolaa wajjatti dalagdu nuttu abdii hora baga teenya taate atuu jabduu namaa namni kaayyoo qabu abdii namatti hora qomatti siyaa galu quraanni qaraate mu'attuu nuuf ta'i beekumsaaf nuuf qaroomii ati nama abdiin kutanne ammas nuuf jabaadhu rabbiin si haa milkeessuuwwan assalaamu alaykum akkam nagaa jirtu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu akkam nagaa jirtu ustaada bar shabaka didii garee keessa alatti na baas osoo ani gubbaa kana taa'u shabakaan didee alatti na baase mi akkam ku haa ta'u ani obsee alan taa'u shabaka didee na baasa malee ani garee keessaa tasmaayyuu hin ba'u ani amma hundaa dhuguma himaa ni marti dhugaa miti kun sobeetin janaa ustaadni immoo kana hundaa dhugaa siyaa rabbi siyaa laaffisu jedhaan inni yoomin kana hunda bilaa qopheessa walaloo gurbaa nyaara kuulaa biqiltuu oromiyaati ilaaltuyyuu ni tola ilma oromtichaati bareedinni si faaya baga dhalatte qaxalee bahaa anis bimaltan ende nagaa fayyada maqaa kana namni san siyyaanne hanga fuutuun jijjiiradhu akkanumatti hanga fuutu inshallah hanga guyyaa aruuza bismillah wanni ettuu tolen jin sorry afwan dogoggorree nama biroo dhaabne hajjiidhaa miti haadhamaa madii hojii hajjiita malee kophattee hajjiin taanii barataa qaxalee akkasuma walaleessa fi munashida عالم إسلام خنا أرتدان
tataa zanaa baluu godhu kan diinni islaamaa harka isaaniirratti gad dhaabbachuu ta'u biizni waahidil ahad sagantaa tanarratti walaloo shaashan banama gootu bunnaa si daddar maarree si dattar abbaa basharitu beeka waa guyyaan kana akka qiyyaa kana khayrii baaqee ka dubbisanii miti an du'aayii faa godhi yoo naan je'an malee bunnaa si daddar maarree si tattaa illee maarree sa waan beeku ati ta mucaa kanaan ga mucaa kanaa waa wallaalu ka awwa gurbaa kana katee milkaa'e wallahi mee mucaa salaamaddu nada ubah dulu makam mau di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan nanti. Ayo Ustaz kala titiko fai. Wala lo jam dalen ka umar ka mungkin kan tiko pasti jebe tede barat ko tumalin. Ayo am shirut tiko fa. Markada ko jalatama hakama nabi kumsanu jabis takaba carraa gaarii kana irratti jijjiirre linkii keenya qabannee markata tolduunee fi rakkee kana dabnee ibsaa kan jaalu iddoo beekamtu san madaalu waan ofii abbacha beeffata osoo nuti jirru markani maal affata waliif ajajamaa fuulduratti adeemna walis hin tuffannu wal jalaa dhageenya ustaada keenya osoo waa hedduu arguun hamilee rabbumaa jedhee yaa ilmaan koo jedha suutuma sesseeqaa akka nu jaalatu sinuma hunda beeka osuma beeknus waa heddus balleessina inni susuma beeku gorsumaan nuuf hima urmii nuuf dheeradhu nutis si jaalanna ustaada keenya qaalii ati abbaa keenya hunduma barattoota ani sin jaaladha hundumti keessanuu anaaf jajjabaadha fuulduratti deemaa harka wal qabadha galma keessan ga'uuf jabaadha hojjedha nama nu gorsus qabna mee maaluma dhabne umi Huzeyfaa qabna isheetu kan qabne tuuta nu gorsiti osoo hin jarjarin miira tasgabbiidhaan osoo nuun hin lolin amala qabeettii namaa faayamtu waa hunda urmii nu biraa qabda ati oolmaa guddaa yaa ilma koo jetta atu yeroo hunda anis hedduun si jaaladha jettu nama guddaa anis hedduun si jaaladha jettu nama guddaa jajjabee ijoollee yoo min maqaa kaase wal faana tarreessa Allahu akbar Allahu akbar Duddu markada irra deebi'een faarsa shugguxiin hangafa kan yeroo itti guutuu nuuf goote aarsaa. Ani dhugaan dhoksuttaniinu maanima shugguxii biqaroo kan jaraa adduma kabajaa isinii mala ani sin jaaladha kabajamtoota keenya urmii nuuf dheeradha ana biras qabdu isin oolmaa cimaa jecha biraan qabu anaaf galatooma. Heddus na gorsitu obboleewwan qaarii baga isin qabaadhe hiriyoottan gaggaarii baga nuuf gammadde nuti siif gammanne obboleettii teenya qaaliitti abdiin kutanne biyya keessa teettee shabakaan wal lolaa gochatti dalagdu nuttu abdii hora gochatti dalagdu nuttu abdii hora baga teenya taate atuu jabduu namaa namni kaayyoo qabu abdii namatti hora qomatti si yaagalu quraanni qaraate mu'attuu nuuf ta'i beekumsaaf nuuf qaroomii ati nama abdiin kutanne ammas nuuf jabaadhu rabbiin si haa milkeessu wan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kana assalamu alaikum akkam nagaa jirtu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtu ustaada bar shabakad didii garii keessa alatti na baas osoo ani gubbaa kana taa'u shabakaan didee alatti na baase mi akkam ku haa ta'u ani obsee alan taa'u shabaka didee na baasa malee ani garee keessaa tasmaayyuu hin ba'u ani amma hundaa dhuguma hima kuni marti dhugaa miti kun sobeetin janaa ustaadni immoo kana hundaa dhugaa rabbi si haa laaffisu jedhaan inni yoomin kana hunda bilaati qopheessa walaloo gurbaa nyaara kuulaa biqiltuu oromiyaati ilaaltuyyuu ni tola ilma oromtichaati bareedinni si faaya baga dhalatte qaxxee bahaa anis keessattuu asumattiin dhaabbaa akka rabbiin quraanaa laal Mee rabbi siif kadhannaati qorate walaloo gama duraa sanii fi warra gama boodaa qorate waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh arraanni kan kee yaayin dhumin dibeenni kan kee siin jechaadha ta'e ooluma asinni kee gaduma jechaa ka markaza keetii ka ustaaza
ما بكريم تنازن يا أستاذ أخو أبا فدي أرى يبدو هذا وزيفا كفنا تنكف التيتو تينيا وانوني سوسوي كم فتيتو تطوينا وراد ميرا ديبي أمارة مارة كده مارة كده مارة تك मैं किसको कोई बिस्मिल्लाह कर दे मेरे देवी उस्ताद को बरेदा न्यारा खोला हासिन खान के दू जरा न्यारा उलगूरा अकस्मा वजिन्नो त्यास के इसा मारे दिब्बे दोइना जमशान आओ वाला लोतरा निम्बे ने वाले सिला बिस्मिल्लाह मेरे देवी हो तिदेवी असन इब्न साबित नबी अलैहि सलातु वसलाम नूरा देवी सिजेम बला वाला लोडन रुके रगासिया खसिया को रुती तिदेवी में जिराबर वाला लोन दूर जिरती ولالودان ارغاد برسون زبان نبي جارا نبي خنيا صلوات ربي وسلامه عليه تدي بي كچله نيچا روميا انيل لرما روميا تي مره تهتي ما تدي بي اغو يا شيدا تدي بي غاستي غوريني بسم الله استاذ بال يردي واي اي تدي بي ما سلام جمعه يا ربي كوبيستا ولا لو قربانيا راكولا بكلت ورميات إلى التيونيتولا إلما أورمتشاتي بريدني فايا بقت ألتي كتالي لينشاتي بها أنا سنتير استوسمت اتديابي ولو سمعت نهو أسيخة نبرازة أكبر أين أفعل بسم الله الله أكبر أكاسي ربي عمله في مراد خان كي بكار ربي أجو تيسر لما تيسر لا فودو صدرك والله سي جالنا قتل فداك سينجنك فداك ينول زبنا خان نما جبا ولا إنجني نبي خدوبين دبي جبتودا أكاسي كبجمتوتا في جالتمتوتا مركز إمام الشاطبي دا خان رتر كم نسقنتا ولا ليس congratulation أكاسو ما إندمنامينيشن